Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha jirra jirtu qarree fi qeerroon baga jiraatan jecha akkaataa itti tiwiitarii banatan bakka kanarra cuqaastan jechuudha. Akkaawuntii haarawaa yoo qabaattan yookaan akkaawuntii haarawaa ta'u ammas banuu itti haarawatti banuu haa ta'u asirra cuqaastanii maqaa keessan barreessitanii asitti jechuudha. Maqaan kiyya akkana booda lakkoofsa keessan barreessitanii duwwaa 5 5 27 duwwaa 4 3 3 8 asii gabbuutanii asirra jechuudha. Itti barreessitanoonni keessan guyyaa dhaloota keessanii ji'a gara itti dhalattan guyyaan 6 fakkeenyaaf kan akkana gadootanii maarchii kanarra geettanii kana gadarkistanii waggaa 20 ta'uu qaba. Waggaa 20 ol akkana 988 ta'a. Next gootan jechuu asitti asirratti next gootanii booda asirratti next gootanii next gootan ammas lammataafis booda asitti next gootan asirratti next gootan jechuudha. Booda itti se'ooftan single keettu kanarratti jechuudha. Okay gootanii asitti koodii eeggatan jechuudha. Koodiin dhufee jira. 842 duwwaa 4 akkana fakkaata. 8 irratti next godhachuu kana obsaan eeggadha. Obsaan eeggadha. Koodii itti naqaa. Koodiin isaa miti. Koodiin kiyya amma 3677 next tan irratti dho'atan jechuudha. Asirratti koodii eeganni fide booda asitti waan feetanii paaspoortiidha. Maqaa lakkoofsa keessan kan durallee godhuu dandeettanii duwwaa 55 27 duwwaa 4 3 8 raayitii isinii godhaa inni lakkoofsa fudhatu next gootanii asitti
foto isiniin jedha. Bakka foto kana keessa gad dho'itanii kajalaa kanarra cuqaastanii haacee marra kaadha. Meenis haacaaluurra kaadha. As dhooftanii mataa kanarratti next gootanii jalana booda asirratti waan feetan jettanii barreessitan. Lammiif gaachanaa jettu waan feetan jettanii barreessitan jechuu waan isinitti tolu waan Oromoo ta'u. Waan feetan jedhee barreeffatu danda'a abbaan. Jirra Oromoo to next gootanii asitti fakkeenyaaf nama waan fedhe irra barreeffadha. Booda asirra cuqaastanii Ingiliffa irratti deebistanii warra Arabii beektan Arabii irratti deebisattanii next gootan asitti amma dalagee jira. Fakkeenya Henook Gabbisaa kana irratti sarchii godha. Akkanatti irra sarchii gootanii iddoon xayyettana dhooftanii amma sa'itti nama tokko fakkeenya diinii Jamaal iddoon xayyettana irra dhooytan jechuudha. Asirratti way next year dhooytan nama lama irra barreessanii nama sadiis haa ta'u shabakaadha. Jawar Muhammad fakkeenya inni qaba. Asirra dhooftanii flow godhattan. Flow flowing jedhee kalas fakkeenya Girmaa Guutamaa irratti flow godhatanii akkanatti jechuudha nama barbaadanii. Fakkeenya ammoo bakkana cuqaastan jechuu bakka inni abbaa lama qabate kanas flow bakkana cuqaastanii irra cuqaastanii sabakat juga jira. Saya bagaimana teman-teman? Akkanatti eega dhufe booda nama keessan qabeeytan asirratti as baafatan jechuudha. Akkanatti fakkeenya irra barreessanii
Jamal halo dhufee kuloo irratti akkana dhoytanii sarchii godhattan jechuudha. As dhooftanii filoowii kana jechuudha. Asirra cuqaaftanii filoowii alarmiidha kalas ta'ee jira. Fakkeenyaas ammas diinii saayiboota keessan jechuudha. Jamaal akkanatti dhufa kuloo maqaa isaan gartanii irratti sarchii gootan jechuudha jalaa. Akkana dhufee irratti dhooftanii isaa irratti bakka kana dhooftanii flow asirratti flow godhatan jechuudha. Nafsu Facebooka akkasii kana fakkaataa umrii keessan 20 ol guutaa galatooma itti fayyadama haga dhumaa laala galatooma Oromooti. Duula Tuweetara baya isin hunduu Tuweetara banadhaa dhagaa jirtan fakkaate galatooma.